Somaaliyatiin haleellaa masjiidatti raawwateen lubbuun namootaa darbuun himameen namoonni ajjeefaman kunneen barattoota amantaa yoo ta'an jechaan raawwatame kun haalaan suukkanneessaadha. Haleellaan kun kan raawwatame masjiida Kujir jedhamu keessatti osoo salaataaf qophii taasisaa jiranii yoo ta'u hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne konkolaataa xiqqoo tokkoon gara masjiidichaa dhufuudhaan ijoollee kanneen irratti haleellaa raawwatan jedhame. Gabaasaa bal'aa oduu gaddaa kanarratti qindeeffannee jirra. Turtiin keessan Oromiyaa 24 News waliin haa ta'u. Baqattoonni Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan namoota nageenyaa biyyattiin dararaa ulfaataa dhandhamaa jiraachuu himatan. Baqattoonni Somaalilaand jiraatan irra jireessaan ilmaan Oromoo yoo ta'an waliigaltee ulaa galaanaa hordofuun yakkoonni sarbama mirga namoomaa irratti raawwatamaa jiraachuu addeessanii jiru. Gama kaaniin mootummaan yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaan durfamu gareen Dabratsiyoon fonqolcha mootummaan irratti raawwachuuf karoorfatee jira jechuun himate. Bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu 14ffaa baatii tokkoon dura magaalaa Maqaleetti geggeesseen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el durataa gochuun filachuun ni yaadatama. Korri erga geggeeffamee guyyoota muraasa booda gareen Dabratsiyoon hooggantoota paartichaa duraanii bulchiinsa yeroo naannichaa keessa jiran paartichaatiin sochii tokkollee akka hin goone dhorkee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay qora kanarratti hin hirmaannee fi Geetaachoo Raddaatiin durfamu ibsa kaleessa baaseen gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caasaa bulchiinsa yeroo naannichaa diiguudhaan Tigraayin wiirtuu jeequmsaa taasisuuf hojjechaa jira jechuun himate. Gareen Dabratsiyoon injifannoo uummanni naannichaa aarsaa kafalee fidee balaadhaaf saaxilaa jira kan jedhe ibsi kun. Hasawaatti banaa dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el miidiyaa tokko irratti dhiyaatanii taasisan qeeqee jira. Takaaroo TPLF gidduutti bara kana keessa dhalateen paartiin TPLF garee lamatti qoodamuun wal nyaachaa jira. Odeessa kanas qindeeffannee jirra. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaa. Yooyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baha giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa kan isin biraan geenyuta. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuu waliif qooda. Gaa xumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Naannoo Somaaleetti haleellaa masjiidatti raawwatameen namoota ja'a darbe. Naannoo Somaalee magaalaa Wardar keessatti haleellaa qaama eenyummaan isaa hin beekamneen masjiidatti raawwataniin lubbuun namoota ja'a darbuun jiraattonni himan. Haleellaan kun magaalaa Wardar ganda duwwaa 4 keessatti leessaa fulbaanaa 18 2024 ganama badii naannoo sa'aatii 10tti kan raawwatame ta'uu jiraattonni himanii jiru. Yeroo haleellaan kun raawwatameetti barattoonni amantaa ja'a mooraa masjiidaa keessatti kan argaman ta'uu jiraattonni himan. Waggaa tokkoo fi walakkaa darbeetti naannichi dhabdee abbummaa qabeenya lafaatiin wal qabateen walitti bu'iinsa hedduu keessummeessuun lubbuu namootaa hedduu galaafateera jechuun jiraattonni himu. Haleellaan kun raawwatamuun guyyaa tokko dura aangawoonni mootummaa fi maanguddoonni marii taasisuun waliigaltee ragaanii akka turan kan himan jiraattonni. Kataa waliigaltee kanaatiin miidhaan gammaa ga'eef beenyaa kaffaluu fi baasii awwaalchaa uwwisuudhaan wal dhabdee dhaabuuf qaamoleen lamaan waliigaluu dubbatan. Haa ta'u malee guyyaa itti aanutti haleellaan kun raawwatame lubbuu namaa galaafate jedhan. Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan hanga ammaa to'annoo jala kan hin oolfamne yoo ta'u Gaalattiin garuu to'annoo humna nageenyaa mootummaa jala galuun haalli jiru tasgabbaa'uu dubbatanii jiru. Ganaan biroo nageenyaa naannoo Somaalee obbo Daayib Ahimad haleellaan kun raawwatamuu fi namoota darbuu VOA'tti mirkaneessanii jiru. Haa ta'u malee haleellaan kun waldhabdee gosa gidduutti mudate ta'uu dhiisuu akka danda'u shakkii qabaachuun himanii jiru. Haleellaan kun qaamolee haala jiruuf fayyadamuu barbaadanii fi ajandaa dhuunfaa isaanii qaban ta'uu akka malan dubbatan. Qaamoleen haleellaa kana kan raawwatan miseensota garee Al-Shabaab waliin hidhata kan qaban yookiin dantaa siyaasaa qaban ta'uu akka malan eeruun mootummaan akka qoratu ibsanii jiru. Baqattoonni Itoophiyaa Somaalilaand magaalaa Raabsiyoo jedhamu keessa jiraatan humnoota nageenyaa biyyattiin dararamaa jiraachuu himatan. Somaalilaand iddoo lammiileen Itoophiyaa hedduun itti baqatan yoo taatu erga dhibdeen sababa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mudateen ammaatee garuu haalli daran geeddaramuu jiraattonni himatu. Namoonni BBC'n dubbisee torban tokkoof humnoota nageenyaa biyyattiin reebamaa jiraachuu himan. Jiraatan magaalaa Raabsiyoo irraa miidiyaaf yaada kenneen bakka hojiitii qabanii saamichaa fi reebicha irratti raawwatu uleedhaan tumuu bilbila irraa fuudhanii
isaanii maallaqa qabu irraa ergatan yeroo ammaa reebichaan miidhaan irra ga'ee kanneen hospitaala ciisan akka jiranii fi kan ammoo madaama baatanii dalagaatti akka jiran himan. Kan mana yaalaa deemuu dadhabee ciisaa jirus jira, namni miidhamee hedduudha jedhan. Sababa rakkoo ammaa kana uume jedhan wayita ibsan waraanni Somaalilaand Itoophiyaa leenjiif deemee deebi'uudhaan wal qabata jiran. Waraanni Somaalilaand leenjiif Itoophiyaa deemee akka ture quba qabna. Leenjii sana dhaqanii dhufanii Oromootu achitti nu miidhee jechuun sitti miidhaa guddaan irratti gaggeessaa jiru jedhan. Sababa kanaan kijibaan nama Oromoo addatti miidhaa jiran. Rakkoo kana aangoota biyyattiitti iyyatanis furuu fi akka hin dandeenye himan. Dura bu'aan Oromoo magaalaa Arabsiyoo fi aanaallee dhaqee xalayaa galcheera. Bulchaan aanaas hooggansi magaalaas akka hin dandeenye xalayaa barreessee dura bu'aaf kennee akkasitti ofirraa gaggeesse. Ammaan kana waan irra jiran hin beekne. Dura bu'aan Oromoo kunis hordofamaa jira. Kanneen miidhaa qaqqabsiisaa jiru jedhan waraana Somaalilaand ta'us himan jiraattonni. Halkan sa'aatii 4tti namatti seenanii jaarsaa fi jaartii gargar baasanii jaartii irraa fudhatu ishee irratti yakka addaa raawwatu jedhan. Akka namni kun jedhanitti rakkoon inuma ture garuu takkaa yakki akkanaa raawwatee hin beeku. Nuti amma halkan sa'aat akka taanan gadi ba'uu hin dandeenyu. Sodaa isaaniif jecha jaartii keenya biraa gadi hin baanu jechuun sodaa keessa jiraachuu himan. Guyyaas yoo ta'e bakka dalagaatti nama reebuutti jiran warra ooyiruu dalagu reebaa jiru. Jiraataan kun akka jedhanitti sodaarraa kan ka'e nama warraa fi ijoollee gara Itoophiyaa ergateetu jira. Kan maatii isaa qabatee asii kutellee jira. Kun guyyumarraa ammaataa jirti. Kan torban kana ammoo akkaan ammaatudha jechuun wawwaatanii jiru. Qaamoleen jiraattonni himatan kunneen maaliif akka addatti namoota Itoophiyaa irraa dhufan irratti xiyyeeffachuun haleelan gaaffii jedhuuf nama Itoophiyaa irraa dhufeem keessattuu Oromoo taanaan sirratti xiyyeeffatan bilbila namarraa guuranii lakkoofsa iccitii himi jedhanii maallaqa dabarfatu jedhuun jiraattonni magaalaa Arabsiyoo. Mana namoota Itoophiyaa irraa dhufanii hordofanii seenuun sakattaa fi ijoollee shamarranii irratti yakka raawwataa jiru jetti. Namoonni kunneen rakkoo jajjabaa himatu ammoo rakkoon kun dhiyooma kana ammaachuu himu. Duraan magaalaa kana keessaa rakkoon hin turre magaalaa Hargeysaa keessa ture. Kun magaalaa Hargeysaatti baqattoota ragaa ture anallee mudateera. Waraqaan kee gubatti jedhanii bakka amata 12 keessa ture keessatti na dararaa jiru jechuun rakkoo keessa jirtu ibsitii baqattuun Itoophiyaa tokko. Ammoo magaalaan kun duraan nagaa turte. Mootummaan illee akka magaalaa kanaatti addatti nurratti xiyyeeffatee nu ari'aa hin turre. Rakkoon akkasii torbanuma kana keessa eegale. Lammiileen Itoophiyaa hedduun gara Somaalilaand baqatanii achi kan jiraatan yoo ta'u hedduun waraqaa eeyyamaa jireenyaa malee hojjetatanii waggoota dheeraaf jiraataa jiru. Sababa eeyyamaa jireenyaa fi haalota adda addaan kan dura rakkoon inumaa mudata garuu erga amajjii darbee Itoophiyaa fi Somaalilaand akkaataa Itoophiyaan ulaa galaanaarraa fayyadamtu irratti waliigaltee mallatteessan dhibdee haaraan dhalachuu baqattoonni Itoophiyaa himaa turan. Tibba waliigaltee walhubannoo mallattaa'uun sana Somaalilaand beekamtii biyyummaa argatti jedhamuun guddoo odeeffamaa ture. Kanarraa kan ka'e magaalota Somaalilaand keessaa miidhaa gammachuu guddaatu ture. Ammoo lammiileen Itoophiyaa Somaalilaand jiraatan daafoo kanaan miidhamuu akka eegalan ibsaa jiru. Waliigaltee sanaatiin hariiroon mootummaa Itoophiyaa fi Somaalilaand cimeera. Garuu Soomaaliyaa waliin ammoo dhibdeen uumamee jira. Muddamni sababa kanaan gaanfa Afrikaatti mudate biyyoota naannawaa kana jiran irra darbee fageenyarraallee biyyoota adda addaa hirmaachisee yaaddoo uumee jira. Gareen Geetaachoo Raddaa fonqolcha mootummaa irratti raawwachuuf karoorseera jechuun garee Dabratsiyoon himate. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaan durfamuun ibsa fulbaana 18/2024 baaseen gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun bulchiinsa yeroo naannichaa irratti fonqolcha mootummaa raawwachuuf karoorsuu barameera jechuun himate. Gareen Geetaachoo Raddaafaa ibsa isaatiin gareen ofii isaatiif seera qabeessummaa hin qabne dhaabbata naannichaa kamiyyuu irratti tarkaanfii tokkollee fudhachuu hin danda'u. Garee bu'uura siyaasaa fi fudhatama hin qabne ta'uu ibsuu barbaanna jedhan. Itti dabaluun bulchiinsi yeroo Tigraay gareen seeraan alaa kun seeraa fi sirna cabsuu akka itti fufu hayyamuu hin qabu jedhan. Adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun 14ffaa baatii tokkoon dura magaalaa Maqaleetti gaggeesseen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el durataa gochuun filachuun ni yaadatama. Korri erga gaggeeffamee guyyoota muraasa booda gareen Dabratsiyoon hooggantoota paartichaa duraanii bulchiinsa yeroo naannichaa keessa jiran maqaa paartichaatiin sochii tokkollee akka hin goone dhorkee jira. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kora kanarratti hin hirmaannee fi Geetaachoo Raddaatiin durfamuun ibsa kaleessa baaseen gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el caasaa bulchiinsa yeroo naannichaa diiguudhaan Tigraayin wiirtuu jeequmsaa taasisuuf hojjechaa jira jechuun himate. Gareen Dabratsiyoon injifannoo uummanni naannichaa aarsaa kafalee fidee balaadhaaf saaxilaa jira kan jedhe ibsi kun. Haasawaa tibbanaa dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el miidiyaa tokko irratti dhiyaatanii taasisan
qeeqee jira. Dabratsiyoon miidiyaa Horizon jedhamu irratti dhiyaatanii waraana Tigraay keessatti uummata miiliyoona tokko dhumeera kan jedhamu qorannoo irratti kan hin hundoofnee fi ragaa kan hin qabnedha jedhanii turan. Gareen Geetaachoo ibsa isaatiin Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el duguuggaa sanyii Tigraay keessatti raawwatameef haqaa fi itti gaafatamummaan akka mirkanaa'u qabsaa'uu dhiisee duguuggaa sanyii tapha lakkoofsaa gochuun qabsoo wareegamaa fi miidhaa dargaggoota Tigraay xiqqeessi jechuun komatee jira. Dhimmi kun akka dogoggora salphaatti bira darbamuu hin danda'u yakka duguuggaa sanyii raawwatame haaluu ta'uun isaa beekamuu qaba jedhe. Erga yeroo dhiyoo asii hooggantoonni olaanoo adda bilisummaa uummata Tigraay lamatti qoodamuun walimachaa jiraachuun ni beekama. Jalqaba torban kana Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfamu adda bilisummaa uummata Tigraay ittaanaa paartichaa kan turan Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensota buleeyyii fi hooggantoota 16 paarticharraa ari'uu beeksisee jira. Miseensonni buleeyyii paartichaa ari'ee keessaa pireezidaantiin duraanii Yuunivarsiitii Maqalee Piroofeesar Kindayyaa Gabrahiwoot, hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannichaa Raadaay Haalafoom, Hagos Godaafaa fi Bayyanaa Mikiruun ni argamu. Paartichi namoonni kunneen aangoo bulchiinsaa yeroo naannichaa bakka bu'ummaa paartichaan argatan fayyadamuu fi karaa seeraan alaa maallaqa ramadanii paarticha diiguuf hojjechaa jiru jechuun himate. Dabalataan paartichaa bakka bu'anii aangoo bulchiinsa yeroo naannichaa keessa qabatan sirreessuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuun murtoo akka argatu ni taasifama jedhe. Egan kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 24 News dhiifannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe tolchuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuu waliif qoodaam. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.